Welcome back family. Codingi hin beektu muuxannoo codingi hin qabdu garuu applicationii calculator ajaa'iba ta'e daqiiqaa 5 keessatti AI artificial intelligence fayyadamuun kan dalagnu ta'a. Jalqaba irratti ChatGPT ni banattu akkuma argaa jirtan. ChatGPT erga banatan booda give me properly function HTML, CSS and JavaScript code with beautiful interface etun. Sana booda just gara duba function biratti within HTML jettu because just application code kana gara application it convert the application it gono does not read this file separately. Sababa kanaaf within HTML nanechu. Sana booda akkuma argaa jirtan within HTML nuuf godhe code keenya bifa bareeda ta'een generate nuuf godha jechuudha. Sana booda select text okay generate nuuf godha jira give me okay generate godha ni igna okay nuuf godhe jira certainly colorful button godhe jira. Sana booda select text kan jedhu filattu ega text generate sinif ta'esan just from starting tag doctype.html kan jedhu san rajal qabdani hanga html dhumarra jiru jalarra jiru html jalarra jiru select gochuudhaan copy gochu jechuudha. Sana booda erga copy gotan booda copy okay select all then copy gotu copy. Sana booda akkuma argitan copy erga gotan booda gara maali deemtu gara code editor code editing gosoota baay'eetu jira as biratti SPCK editor fayyadamu trib editing jira writer editor but when you are beginner jalqaba yoo taatan just SPCK is most recommended application kanafu erga achi deemtan booda akkuma argaa jirtan SPCK ni banatu okay SPCK nuuf banaa jira ni eddoo gabanu okay bane akkuma argaartan sarara sadii gabaabaa gubbarratti ni argitu isanii tuttu sana booda mallattoo eda'uu ni tuttu new file kan jedhu jira new file kana irratti enter the path enter the name or path kanaaf calculator.html jennaan jechuudha. Calculator.html jettu sana booda okay gootu sana booda list jala irratti new file keessan kana arte argattu isanii tuttu jechuudha. Okay tanini sana booda akkuma argitan calculator.html yoo tuttan by default code html sinif kaayachu maal keessa calculator.html keessatti jechuudha. Sana booda select gootu code inni sinif kenne kana select erga gootan booda okay select sana booda delete gootu code san erga gootan booda kallattimaan code ChatGPT generate sinif godhe kan copy gootan san paste asirra gootu jechuudha. Akkuma argaa jirtan paste kan jedhu tuttu paste goone raaju sana booda maal akka fakkaatu laaluuf coding kenna kun mallattoo play yookaan gubbarra kan jirtu san yoo tuttan akkuma argitan coding kenna wow amazing code baay'ee bareeda nuuf kenneera akkuma argitan 26 eda'u 24 yoo jennuun just equal to 15 of kenna perfect baay'ee dalagaara. Okay sana booda maal goona sketchware bira because code kenna kana gara application jijjiiruu waan barbaannuuf jechuudha. Erga sketchware bira dhaqxan akkuma argitan sketchware nuuf bana sketchware okay nuuf bana jira okay banira your device is offline jira okay gara duba deebi'a. Okay akkuma argitan mallattoon eda'uu jala orani jirti mallattoon eda'uu okay mallattoo eda'uu ni tuttu jechuudha jalarra okay sorry mallattoo eda'uu jalarra jirtu san ni tuttu. Sana booda akkuma argitan mallattoo eda'uu san tuunaan maqaa kennaa jala application create good artaniif maqaa kennaa kanafu maqaan isaa maalini calculator okay sorry calculator jennaan jechuudha. Calculator jennaan jechuudha. Akkuma argitan calculator jenneeni create app can no icon filana icon tuqe from gallery filana just icon bakke iddoo argachuu dandeetu create gochuu dandeetu pixel lab fayyadamtani just application web platform gara icon flat icon hidhatani download godhachuu dandeetu icon barbaadan just anas biratti icon download godhadhu waan qabuuf isa fayyadama ammaaf okay erga isa fayyadame booda akkuma argitan just gara interface na fida jechuudha. Interface bira erga na fide booda akkuma argaa jirtan web view ra godhadha jechuudha. Interface kan web view ra godhadha jechuudha. Interface kan akkuma argitan web view ra godhadha interface kana web view galchitu
Okay, perfect. Web viewer galchinera. Sana booda mallattoo tuqaa sadii gubbarra jirtu san tuquun view kan jedhutu naachu view. Sana booda akkuma argaa jirtan main XML san tuqnee toolbar kan jedhu tik kan jedhe tiggoone save goona jechuudha. Sana booda ammallee mallattoo tuqaa sadii gubbarra jirtu sanii deebinee source kan jedhu ni jira jechuudha. Source kenna kan resource kenna kan tuqnee just mallattoo ida'u jalarra jirtu erga tuqnee booda create a new folder jedha raw jedhaan jechuudha. Raw jettuun as biratti of eeggannoo guddaa raw jettuun jechuudha. Sana booda raw sanni tuqxu folderii create godhatan sana import itti gootu jechuudha. Maali import itti gootu? Faayilii qara achi save godhatan calculator.html achi save gootu dhifama. Save achi erga gootan booda asii isiniif dhufa jechuudha. Akkuma argitan calculator.html naaf dhufeera, just click on it godha. Erga tuqee booda jechuudha. Sana booda maal godha? Just gara duuba inni deebitu. Erga gara duubaa deebitan booda just rename gootu. Okay, rename gootanii html gootu jechuudha. html.html akka ta'u gootu. Because this of eeggannoo guddaa godha as biratti html.html gootu. Sana booda save erga gootan booda gara duubaa deebitanii event bira dhaqxu jechuudha. Event kan jedhu erga tuqxan booda akkuma argaa jirtan event irratti on create kan jedhu jira isanii tuqxu. On create erga tuqxan booda jalarra mallattoo argaa jirtan san ni tuqxu. Mallattoo san erga tuqxan booda operator kan jedhu jira. Just akka yoo isin mul'ata jirati operator kan jedhu jira. Okay, operator san erga tuqxan booda add file directly from add source directly kan jedhu san tuqxu. Batanatti isi tuqxanii gara olii fiddanii wal qabsiistu jechuun create san wajji. Sana booda spacing bakki duwwaa adiin waan jirtuuf achi yeroo tuqxan enter string values niif jedha jechuudha. Sana booda enter as bira of eeggannoo guddaa enter string value kan jedhu kana akkuma margartan kana barreessa just web view 1 load URL ምናምን kana akkasidha. Sana booda maal gootan kana telegram irra dhaqxanii jechuudha. Telegram @komiyaa irraa argachuu dandeettu barbaadan @komiyaa waan irraa argachuu dandeettu. Telegram comment jedhe isiniif kaa'eera. Sana booda akkuma argitan perfectly is working baay'ee bareeda nuuf dalagaa jira. Sana booda just create application kan jedhu argatu dheen booda run jennaan jechuudha. Welcome back. Akkam jirtu hordoftoota CourseTube. Egaa yoo haala taatan video and technology akka isin qaqqabuu barbaadan channel keenyatti subscribe godhaa. Yoo haaraa hin taane video keenya like gochuun video kana hirmachuun hordofaa. Run erga jenneen booda application keenya develop ta'aara just install kan jedhu tuqxu. Just install kan jedhu erga tuqxan booda just application keenya open jedhe isiniif banamaa perfectly open jedheera jechuudha. Application keenya